Ministeeronni dhimma alaa Masrii fi Somaaliyaa dhimma naannawaa irratti waliin mari'atu dhagahame. Humna nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa Somaaliyaaf maallaqa deeggarsa taasisuun dhagahameeti jira. Masrii fi Soomaaliyaan yeroo ammaa Itoophiyaan galaana diimaa akka hin argamneef hariiroo dippiloomaasii dho'isaa waliin hojjechaa jiraachuun ibsame. Bal'inaan dhiyeessina. Finxaaleeyyiin Faannoo Amaaraa humna ittisa biyyaa birrii baankii Awaash ajjabeetii irratti dhukaasa banuun ibsame. Lolli hagammaa babal'atee jiruun namoonni nagaa hedduunis galaafatamanii jiraachuu jiraattonni Wallagga Aanaa Giddaa Ayyaanaa himanii jiranii. Bal'inaan dhiyeessina. Xumura marii biyyaalessaa irratti dhimmoota afaan hojii federaalaa afaan biyyaalessaa alaabaa faaruu alaabaa irratti murteen dabaree jiraachuun ibsame. Kooriyaan Kaabaa torban tokko yeroo hin guunne keessatti misaa'ila baalaastikii 2 dhukaaftee jiraachuun ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota Dammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 20 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footoo oduu Dammii Miidiyaatii amma bal'ina oduutti sana. Ministeeronni dhimmoota alaa Masrii fi Soomaaliyaa dhimmoota naannawaa irratti waliin mari'atuun dhagahame. Humni nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaaf maallaqa deeggarsaa gaafachuun ibsame. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdulaxiif fi Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Abdusalaam Abdii Alii kibxata dabre dhimmoota naannawaa fi hariiroo biyyoota lamaan ilaalchisee bilbilaan mari'achuun gabaafame. Marii tanaan Kaayiroon ergama nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessatti taasiftuuf deeggarsa maallaqaa itti fufinsa qabu akka dhiyeessituuf yaamichi dhiyaatee jiraachuun ibsame. Akka gabaasa Aram Online jedhetti ministeeronni lamaan dhimmoota Soomaaliyaa fi gamtaa Afrikaa ilaalchise hariiroo tarsiimoo Masrii fi Soomaaliyaa jidduu jiru cimsuu irratti mari'atanii jiraachuun ibsame. Badrii Abdulaxiif hirmaannaa Masriin ergama kana keessatti qabdu sanada keessa galchuudhaan ergama humnoota nagaa kabachiiftota gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessatti maallaqa itti fufinsa qabu mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu cimsee dubbate. Dabalataan illee ergama gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa fi kan gamtaa mootummoota qaamolee idil-addunyaa maallaqaaf deeggarsaan akka utubanis gaafatee jiraachuun ibsame. Ministeeriin dhimma alaa Masrii akka jeetti ergama lamaan kanaaf deeggarsa itti fufinsa qabu kennuun nageenyaaf tasgabbii Soomaaliyaa eeguuf tokkummaa biyyattii cimsuuf murteessaa ta'uu dubbate. Badrii Abdulaxiif deeggarsa Masriin tokkummaa Soomaaliyaa bilisummaaf birmadummaa daangaa biyyaa fi dhaabbilee biyyaalessaa ilaalchisee qabdu irra deebi'uun mirkaneessuun ibsame. Akkasumallee tarkaanfiiwwan gama tokkoo kan bilisummaaf tokkummaa Soomaaliyaa faalleessan raawwatan fudhatama akka hin qabne ibsee jiraachuun gabaafame. Ministeerri dhimma alaa Masrii Kaayiroon carraaqii Soomaaliyaan dhaabbilee mootummaa ijaaruu fi dandeettii isaanii cimsuuf keessumattuu gama shororkeessummaa fi mankaraarsummaa qolachuuf gootu irratti deeggarsa kan taasiftu ta'uun ibsameeti jira. Gama isaatiin ministeeriin Soomaaliyaa biyya Soomaaliyaa Aliin akka jeetti deeggarsa Masriin Soomaaliyaaf itti fufinsa gochaa jirtuuf ejjennoo tokkummaa bilisummaaf birmadummaa daangaa biyyatti deeggaruuf qabdus dinqisiifatan. Akka gabaasa Aram Online jedhutti ministeerri Soomaaliyaa mootummaa isaanii qindoomina Masriin dhiyootti taasistuu fi hariiroo lamaan isaanii dhimmoota waloo irratti cimsuuf fedhii olaanaa qabaachuullee ibseeti jira. Finxaaleeyyiin Faannoo Amaaraa humna ittisa biyyaa Itoophiyaa irraa baankii Awaash ajjabanii deeman irratti dhukaasa banuun ibsame. Lolli hanga ammaatti babal'atee jiruun namoonni nagaa galaafatamanii jiraachuu jiraattonni Aanaa Giddaa Ayyaanaa himan. Jiraattonni Aanaa Giddaa Ayyaanaa haleellaa hamaa humnoonni finxaaleeyyii Faannootti baneen dhumaatii hamaaf saaxilamanii jiraachuu jiraattonni lubbuun hafan himanii jiraachuun ibsame. Jiraataan caasaa nageenyaa Handoodee Dichoo tokko yaada isaa akka miidiyaaf qoodetti jalqaba Aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka maqaalaa Lijaamtutti humnoota Faannoof raayyaa ittisa biyyaa jidduutti walitti bu'iinsi uumamuu fi itti aansuunis namoonni nagaa ajjeefamuuf qabeenya hedduun saamamee jiraachuun himame. Kaleessa gara walakkeessa guyyaa Faannoon makiinaalee maallaqa baankii Awaashii fi dhaabbilee faayinaansii biroo fe'an gara leeqaatti deemaa turan irratti dhukaasa banuun kan himame hoggaa ta'u walitti bu'iinsa kanaan namoonni nagaa gara 50 ta'an lubbuun dabaranii jiraachuun ibsame. Jiraataan biraa magaalaa Ayyaanaa irraa yaada isaan nuuf qoode akka jeetti humni Faannoo caasaa nageenyaa fi qondaaltota mootummaanichaa faayidaa lubbuu saba qulqulluu dhangalaasa waliin hidhata qabaachuun ibse. Ammatti eebeluu siin jechuu baadhullee qaama tokkoof lama osoo hin taane humnoonni nageenyaa hedduun humnoota Faannoo kana wajjin hariiroo uumuudhaan bulchiinsa godinaatii wajjin hidhata qabaachuullee ibseeti jira. Qondaala mootummaa keessaa dhokatee lubbuu uummata qulqulluutti taphataa akka jiruu fi fala keenya dhabnee yeroo ammaa tana rakkachaa jirra jechuudhaan jiraataan Aanaa Giddaa Ayyaanaa tokko Lammii Miidiyaatti hime. Jiraataa fi caasaan nageenyaa biraa ammoo kan ganda Handoodee Dichoo irraa dubbifne akka jeetti maallaqa baankii Awaash Kooperaatiivii fi Siinqee irraa walitti qabame gara leeqaatti geeffamaa ture keessatti dhimma birriin gara miliyoona 70 humna finxaaleessa Faannootiin saamamee jiraachuu deeme.
Dabalataan ambulaansota hospitaala Giddaayyaa naadamaa fi konkolaataan uummataa hedduun gubamanii jiraattonni himanitti jiran. Jiraattonni akka manatti daandii leeqaa gara Jiddaa irratti keessumattuu naannoo mandara sadii naannoo ganda sadii bakka 7 dura riphee lolaan Oromiyaa gantaan barii tokko guutuun itti wareegaman irraa eegalee makiinaalee irratti dhukkaasni banamee jiraachuu fi maltoonni daandii san fayyadaman ammatti mala isaanii akka dhaaban yaamichi dhiyeeffame. Gama biraatiin taatee kana hordofee uummanni magaalaa Ayyaanaa galgala kaleessaa hiriira mormii taasisanii jiraachuu ibsame. Dhumarratti jiraattonni akka himanitti nageenya isaaniitiif mootummaan irra deddeebi'uudhaan gaafatanii ammatti furmaata akka hin arganne ibsanii jiran. Golabbii marii biyyaalessaa irratti dhimma alaabaa ilaalchisee alaabaan amma jirtu akka itti fufu ta'ullee asxaan isaa ammatti gara fuulduraatti akka jijjiiramu manni bal'aan irratti maratamu akka qabu hirmaachisaan komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Gama biraatiin dhimma afaanotaaf xiyyeeffannoo kennameen yeroof afaan biyyaalessaa qabaachuun akka hin barbaachifnee fi gara fuulduraatti akka barbaachisummaa isaatti kaddaadamu ta'uun ibsameet jira. Kana malees afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigree, afaan Affarii fi afaan Somaalee afaanota hojii federaalaa ta'anii akka tajaajilan kan murtaa'u ta'u afaanonni biroo akka Walaayitaa fi Sidaamaa fi Guraagee faan ulaagaa baafamee fuulduratti guutuun akka dabalaman ibsame. Dhimma faaruu biyyaalessaa irratti faaruun biyyaalessaa amma jirtu akkuma jirtutti kan itti fufu ta'uun murtaa'eeti jira. Faarulee naannoo garuu ergaawwan walitti bu'insaa kakaasan irraa qulqullaa'anii akka itti fufan yaada kan dhiyaate waggaa ta'u yaadonnii fi gorsawwan kunneen hundi isaanii qaboo yaa'eetiin qindaa'uun kan dhiyaatan yoo ta'u guyyaa boruu yaadota dabalataa irratti dabalamuun gabaasni kan bifa biraatiin kan dhiyaatu ta'uu komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa irraa hirmaattonni mari'ataa jiran gara lammii miidiyaatiin ibsaniiti jiran. Oduu nyaata dhumaatii fi oduu biyyaalaatiin Kooriyaan kaabaa naannoowwan isaan irraa misaayila baalaastikii fageenya jiddu galeessa gara galaana Jaappaan galaana baatti dhukkaasuutti hooggantoonni waraana walloo Kooriyaa kaabaa beeksisan. Kunis Pyongyang bara 2026 yaalii misaayila 11ffaa kan taasifte yoo ta'u turtiin torbaan tokko hin guunne keessatti ammoo kan lammataa ta'uun ibsame. Misaayilli naannoo san irraa dhukkaafame kun osoo galaana keessa hin kufin kiiloomeetira 700 ol balali'ee jiraachuun ibsame. Pyongyang dhuma baatii hagayya jaha booda yeroo jalqaba misaayila fageenya gabaabaa naannoo wal fakkaataa irraa kan furgugiste waggaa ta'u haleellaa yeroo dhiyoo kun kan raawwatame erga Kooriyaan kaabaa fi Ameerikaan shaakala waraanaa waloo guddaa USG Freedom Shield jedhamu hagayya 17 akka jalqaba mirkaneessameen booda ta'uun ibsame. Siyoolii fi Waashingtan shaakalli kun uummata ittisuun kan ta'e waggaa ta'u mootummaan Kooriyaa kaabaa furguggifamuun kun weeraraa fi qophii ta'uu isaanii irra deebi'iin balaaleffatee jiraachuun ibsame. Miidiyaaleen mootummaan Kooriyaa kaabaan gammatti waa'ee dhukkaasa dilbata kanaa kan ibsa kan hin kenne waggaa ta'u Pyongyang erga ji'a adoolessaa irraa eegalee yoo xiqqaate yeroo 7 ol imaammata nageenyaa fi ittisa teekinooloojii cimsitee balaaleffachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee kan gammachiisan biraan gahaa turre turtii gaarii.